Iddoon dhaloota kiyyaattis guddina Harargee bahaa aanaa Gooroo guutuu araddaa sabaloo biyyuma hayyuun keenya itti dhalate araddaa Sheek Bakrii sabaloo tana dhaloonni kiyya. Seenaa Sheek Bakriidhaa waan takka gizeen yeroon haasuuf yaalu akka manguddoo irraa badhaadheetti dhaloonni kiyyaa tasuma. Sheek Bakrii sabaloo dhalataa aanaa Gooroo guutuu araddaa sabaloo gandaa ubee jaama. Achi dhalatee achi guddatee yeroo sirna Haile Sillaasee san keessa barnoota baratee darasaa laga kana barsiisaa ture Sheek Bakriin. Laga sanitti barnoota amantii dirree irratti barsiisaa ture. Barnoota amantii osoo barsiisuut hayyummaa uumamaan qaba Sheek Bakrii sabaloo akka manguddoo irraa baradhetti barnoota amantaa barsiisaat barnoota amantaa barsiisuu keessatti Oromoon maal akka taate waa'ee seenaa Oromoo haa'umsaan gadhumaatti darasaa barsiisaa ture jechuudha achitti. Sheek Bakriin sirna san keessa achitti biyyee xiinaa gingilcheet waan akka willee jistii irratti naqee achirratti qubee amma siidaa irratti argitan kana qubee kana achirra barsiisaa ture barnoota amantii biratti. Yeroon san sirna Haile Sillaasee keessa sirna maqaa Oromoo dha'uun sodaatamu keessatti bifa saniin darasaa tana quraana amantii barsiisa. Qubeen sabni qubeen qabne saban jaamuu gaafa Afrikaa kanatti sabni Oromoodha saba guddaa gaafa Afrikaati. Garuu osoo qubaa harkaa qabu qubee dhabuunsaa fafayyeet qubee kana achirra dhaabbatee saba guddaa gaafa Afrikaa ta'uusaa eega hubatee booda qubee kana qubee Oromoo jee qubee nama fayyadamaa jirtu kun qubee laatiin achirra dhaabbatee qubee kana bocee barsiisuudhaaf yeroon san sirni isaan ayyamu dhoo isaadhaan barsiisaa ture jechuudha. Sheek Bakriin biyyee irratti bocee yoo namni guddaa waa beekutti dhufu walii dhadhaa'eeti akka nama bakka dhimma biraa itti bahuudhaaf waan kanaas kaayetti walitti deebisaa yeroo namni guddaa waa beeku bira dabre qubaanii bocaa jechuudha achirratti. Sheek Bakriin nama jalqaba irraa waa'ee Oromoodhaa waa'ee Oromummaa sabni maal akka ta'e adda baafatee beekee baree saba isaa sirna san keessatti barsiisaa ture. Waa'ee Sheek Bakriidhaa mee waa'ee karsaatiin dubbisame mee takkanii mirri isaa seenaa hayyuutiin dubbisa. Seenaa gootaatiin dubbisa quuqaan firraa buqqisa qalbii rafteen dammaysa isinillee mee takka gurra naaf ergisa. Odeessi oduu qabda odeessi yaa odaa oduu baay'eedha qabda odeessi mee yaa odaa oduu baay'eedha qabda waa'ee Sheek Bakrii sabaloo mee maal quba qabda. Abubakar Garaadus maan odaa maqaa moggoo maatiiti. Sheek Bakrii sabaloo maqaa ogummaa fi maqaa iddoo dhalootaati. Akkanumaa waane lammaqaa moggoo biyyaati laffaatiidhaan maletti akka maqaa namutti odeessimee yaa odaa Sheek Bakriin kun ilma keetiiti. Arrallee kunoo siidaa cinaa dhaabbatta arraas caayaa taateeti. Siifi Sheek Bakriin ilma keetii kun iddoo olaanaa qabdan Oromoota biratti. Abubakriin kun eenyu odaa abbaa isaa gaafanne. Abubakriin kun eenyu odaa abbaa isaa gaafanne. Akkuma ofiisaa odaa kana kan ilma isaa Sheek Bakrii guddisee biyyaaf kanne. Namni ka Sheek Bakriidhaa takkee malee hin dhalanne hayyummaa fi gootummaa arjummaan kan rabbii walumaan isaaf kanne. Kanaaf jecha jiruu fi beekumsa isaa hunda dabarsee biyyaaf kanne. Alhamdulillahi janna inni kun barkannaa keenya kannaa caalu kannaa rabbiin nuuf kanne. Sheek Bakrii sabaloo Abubakar Garaadus maanosa qodaa hayyuu seenaan dubbatu. Sheek Bakrii sabaloo gara Abubakar Garaadus maan odaa hayyuu seenaan dubbatu. Goota roorroon sarmine kan saba isaaf laalatu kan kalee isaas biyyaaf jiraate kanarrallee jiru kan borullee jiraatu.
kan bakka gaggaarii hundarraa maqaan isaa owwaatu rabbiin siif haa rahmatu jannata keessatti jannatul firdoosi keessatti qubsumtite ollaa nabii haa taatu nabii keenya irrattis nagayaa fi rahmanni barakaa naa jiraatu. Sheekh Bakrii kun qarsaadhaa qarqarayyoo karaa kaniin soom fagoo gartu kan osoo inni hin jirre seenaa saarraa waa barattu kan walaloo isaa keessatti kalee dabartee fi arraa borullee akka fi duwatu waa gartu arras bahii dubbaddu yeroon tilmaame geesse namni seenaan saa bira jirtu. Akka seenaan himutti Abii Bakriin kun barsiisaadha barsiisaa amantiiti barsiisaa seenaadhaati barsiisaa saayinsii hawaasaati ammallee barsiisaa astiroonomiiti kan waa'ee urjiiti ammallee barsiisaa afaan arabaatiif afaan oromooti ammallee barreessaa walalooti barreessaa qubee shaaldaati ogummaa biraas ni qaba kalaqa adda addaati. Yooniin dogoggorees beekaa naaf sirree isaati taniin hirrisee sitti naa ida'aati. Sheekh Bakriin kun ilma sabaati ilma kutaan se'ini tura seenaan galmeeyse waldaya Maccaaf Tuulamaa keessatti gumaatalee callootii fi kan yaadaatis akka qabu dhaga'e yoo dhageeyse hawwisoo afran qalloo waqbarruu fi walaloo fi yadaloodhaan beeki isaa tumneeyse diddaarorroo jittillee hidhame diddaarorroo jabeeyse qormaata isaa dabruudhaan seenaan isa leellise kunoo ni odeeysa ammallee ni odeeysa leellise ati hoota bareenta baalliin taraan si geeyse duba maalee hidateeyse. Yeesi karaa hojii ganamaa jabaa mana taa'e wadaa ganamaa hiyyeessi gartee cunqurfamaa Oromootiga. Hiyyeessi karaa hojii ganamaa jabaa mana taa'e wadaa ganamaa gamaa gamanaa kanu taajjabanii gooshuu sareen mootu tagaafalamaa. Khafii ol qabee garjalaa si godhe tokkoo wal kilaafta waliif hakamaa. Oduu dur tasaa ni himee bal'isaa kateessan odeesse tasaa dhabamaa. Afaan Oromoodhaa qushaasha godhe osoo danda'ee foyfamee haqamaa. Afaan Orma kaanii tolchee kabajaa kasaatii wajjin raadiyoo naqamaa. Odoo kaanii tolchanii lolanii xilaanni cabee baqatee dhabamaa. Odoo Ormi beekee oduu nu duraa hulaan cuccufaadhaa marabbanamaa. Oduu dur dhageenyaan kalee bilisaa simaa gabrataa tan sodaalmanamaa. Abbee deema nyaatee nadhii dhudha'uun afaan simmeessitu yaalmanamaa. Abaabuma teeti kalee nagasee taraan isin geenyaan kunoo a'amaa. Ammoo Oromoo wal tahuun ni malaa walii galu beeki badaan dhabamaa. Sikkamoo soonnu dura wanni irra teenyu lafa kan hammisaa a'amu ummanni keenya rafaa hin gartaniinu a'oo biyyarra teenyu tiroo warra kuffaara badaa kabiittisaa barafaa halkan marii fixaa mirga jalaa siqaa mallin fagaanne dura warra tusmoo xarafaa duuba tumtuu dhaqaa cufa kuttoo hora'a halkan ji'aa dagaa diina qalaa arafaa. Kan beela'e nyaachiftee kan dheebotee obofaa ija tokko laaltee. Waati koonsi keeyidhaa gurra keenaa ni keeysi. Alagaan nu laallataa Oromoo wal jabeeysi. Oromiyaan balloodhaa lammii cufaa dandeeysi diina firraa fageeysi. Oromiyaa
featured ancestor is Malik Ambar. Malik Ambar was an African in India, born in 1550 in Ethiopia. He was considered a brilliant diplomat and a significant power in India. He encouraged manufacturers, built canals and mosques, gave pensions to poets and scholars, and established a postal service countrywide. He became one of the most famous men in India. Sikam usun arallen mo usna jechuusaati bar. Sikam usun nudura wanirrate nyulafa. Ammas Afranqalloo jechaan namni hedduu jecha. Namni bahee Afranqalloo tokko hafne jechaan biyya hundaatu dhufee cafee as jira jechaan. Walgahii guddaa hora guddaa jechaadha. Yoo beekan karawwalaa yookiin qarraa yookiin laayitana ja'aniin ka Afranqalloo ja'an tokko jira. Maal jechaadha? Biyya hundaatu itti bara walitti ijaaranii hagaaza qabu sanii dhawa. Kadhagaa qabu san immoo ka Afranqalloo itti biyya hundaatu jechuudha. Orgaan dhaga'ugaa inni hadiisa hedduu barsiisaa ture gaafa algiboo taa'u. Seenaan isaa cimtuudha odumachi taa'ee hadiisa adda addaa kana barsiisuuti. Joogiraafii ni barsiisa, fannul isaaf ni barsiisa, fiqii ni barsiisa, fannii miiqaataatis ni barsiisa jechuudha. Ammachi boodaan gaa zamana san nuti ijoollee turre jechuudha algiboodha. Achuma boodaan qalamni kun qubeen shaaldaa ka jedhamu kun asirratti barreeffama kun ligiboodha dhalate nuun jee jechuudha. Amma nuti yoggaa fannul isaabuma qaraana yenneeti sheekootiin teenya waan isaabaa kana hedduu waan hin beekneef bira dhayne dirqiin achi booda akkasumatti qubee shaaldaa kana nu barsiise waa'ee taariika Oromootillee nu barsiise dammaqee jiranni halkanii guyyaa rafu jechuudha. Waa'een Oromoo tun itti dhagahamteeti hoggaa subii salaate booda walaloo saatana qara'u malee akkana jedhee rafu jechuudha. Wanni nuti irraa beeknu akkasitti boodallee mas gizee qubeen tiyyatun gizee taariikni kun barbaadamuu dhufaa jabaadha akkaan baradhaa nuun je'eeti hedduu dammaqee jira jechuudha. Kitaaballee hedduu kaayee jira. Kitaaba sanirraa ammallee kaan ka irsaalu sawaariik jedhu jira jechuudha. Kitaaba san barbaannee dhabneetiin zamana kana firditti harkeemma ummata iskuul kanatti illee kan deemma wajjin irraa jabo barreessinee kitaaba tokkollee irraa lafa keenya jechuudha. Amma duree gaceellotti hin haxxaan haqqaqne malee jechuudha. Hawaayee taariika Oromoodhaa dubbatu jechuudha. Inni halkanii guyyaa wanni hedduutti dhagahame jechuudha. Zamana san keessa nuti faan Oromoon bilisummaan ni qabdi mootummaan biyya bulchite isuma bira dhageenye malee takkaan dhageenye isumaan nu dammayse jechuudha. Wanni irraa beeknu nuti san jechuudha Sheek Bakri Sabaloo. Ammallee walaloo adda addaa tana qaba gaa. Walaloon isaa tammallee taana kiyyattu. Tawaa'ee loo daggalaa jedhee kaayee jira. Dasitaan qabee fe'ataa boruu garmaami malasaa karaa yoo beekame tilmaami. Fe'amuu didiya balee tanaan ciriyaa boruu dasitaa badaa qatilaa tadiin islaami. Jahataan malee fe'amuu jalaa bahanee gini tajazaa'irii adanii dubbii beetnaami. Jazaa'ir kun Aljeeriyaadha beekadhu. Miliyoona tokkoo fi 500,000 Faransaan irraa gateeti akkasumaan bilisummaa harkate jechuudha. Odoo loluu nama miliyoonni tokkoo fi 500,000 dhume. Jahataan malee fe'amuu jalaa bahanee gini tajazaa'irii adanii dubbii beetnaami. Dubbii kana Afranqalloo hundaatu beekaa uggaacaan yuunivarsaal addunyaa hundaatu nu beekaa jecha. Amma gaa Afranqalloo gabaabinatti Afranqalloo jechaan waanuma jechaadha. Maali gartee waan guddaa waan kanamayyuu ta'e yuunivarsaal kan ta'e ka irraa olii jechaadha. Yookiin gabaabatti irraa isidee ka irra guddaa ka hundaa olii ka waliigalaa yuunivarsaal ka addunyaa maraa yookiin hunda guddaa irraa olii ka hunda if keessaa qabu. Hunda hammatu ummata guddaa ha gosaa fi gosayyoon qabnu. Afranqalloo gaa jennu gosaa fi gosayyoon qabnu. Asirratti wanni hin jiru Sheek Bakri Sabaloo yeroo sirna hamaa san keessa aadaa Oromoon maal akka taate seenaa Oromoo sabni Oromoo kun gaafa Afrikaatti akkam akka ta'e xalayaa barreessee xalayaa tana sirna san sodaadhaaf ulee qoree ogummaa qabuun ulee keessatti ulee tana keessa ureet
barreeffama isaa kana qubee kanaan barreesseeti xalayaa warra qubee isaa kana barsiise. Shee Adam Yakka, Shee Adam Yusuf, Shee Umar Coommee ja'a karaa Harargee lixaa kana keessa. Dabdaabbee tana ulee ogummaa isaatiin qoreen keessa ureet keessa naqee ulee tana deebi'ee qadaadee uleen tun ulee fayyaa fakkaatti. Ulee tana itti kannee akkasitti ergaa isaa san daddabarsaa ture Shee Bakriin sirna hamaa san keessatti. Kaan afaan keessa kaatee xalayaa afaan keessa kaatee bakka geessu geessee kannee taachii deebisaan deebituuf afaan keessa kaatee Shee Bakrii bira fidee akka haala saniini qubee tana arraan eeguu danda'e. Silaa mataan isaatu hin jiru sirna san keessatti. Nuti amma akka yaadaan asirratti qabu jechuun bakki tun xiyyeeffannaan guddaan hin kennamneef waajjira aadaa turizimii aanaatis haa ta'u sadarkuma aanaa keenyattu wanni Shee Bakriin kaayetoon waan guddaa kana xiqqeessinee ilaalaa jirra. Kanaaf sirriitti itti yaadamuu qaba jechuudha. Sadarkaa Oromiyaatti aadaa turizimii Oromiyaatti waan sirraa'uu qabu hedduu jira jechuudha. Amma footoon isaa roobni irraa dhiqee jira. Qubeen isaa asirratti bocame kun hawaasni naannoo kanaa irraa barachuutti hin jiru. Hawaasa naannoo kanaa qofa osoo hin ta'in akka Oromootti qubeen kun waan fuudhamee sirna san keessa hawaasa dabreet sirna dargii keessa dabreet sirnoota sadii keessa dabre. Sirna amma keessa jirru kanaan ergaan hin dabarse jechuudha. Sadarkaa aanaatti godinaan Oromiyaatti bakka amma jirru tanarraa hanqinoota jiru hunda sirreessanii qubeen kun dhalootaaf dabree qubee dhugumaan saba qubaa harkaa osoo qabu qubee hin qabne Shee Bakriin. Osoo qubaa harkaa shanan rabbiin nutti uumee jiru qubee dhabuun fa'aa akkuma reefu walaloo keessatti inni kaase. Akkas jeeti uume. Dhaloonni amma sadarkaadhaan waajjiroonni aadaa turizimii haa ta'u waajjirri bulchiinsa aanaa haa ta'u godina haa ta'u itti yaadee qubee kana dhalootaaf dabarsuu qabaa ergaa jettuun qaba jechuudha. Tole obboleessa kiyya ibsee jira. Siidaan Shee Bakriidhaa kun har'a bakka inni dhaabbatu kun akka nama shigginyi booda bakka biraa dhaabuu ta'an madaba irratti biqilcheeti ilaalla malee nuti akka biqiltuu biqiltee bakka dhaabamuu qabdu dhaabamtee bu'aa barbaadamu san kan nuti ilaallu jechuudha. Shee Bakriin nama guddaa falaasa sadarkaa addunyaatti laalamu malee iddoo dhaloota isaa kana qofatti biratti hafuun qabu. Akka reefu jenne sanitti waldaa Macaatuu lamaa keessatti nama gahee qabu. Garuu akka muummee ministeeraa Abiy Ahmad nama sirriidhatti gootota Oromoodhaatii fi hayyoota Oromoodhaa quba qabu ta'uusaa bakka itti falaasama ammaan tana fide falaasama ida'amuu jedhu kana itti fide Boorana keessatti hangafa Oromoo biratti siidaan isaa akka dhaabbatu taasisee jira. Achirraa jiddugala biyyaatti Finfinneedhatti handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti siidaan isaa kun akka achitti dhaabbatu. Harma jiru asitti akka kunuunfamu gahee nurraa eegamu hin baane nuti. Nuti keenyatti immoo dhuunfaa kiyyattii fi alwaanitti waan deebu obboleessa jalwaanitti ergama keenya hin baane waan walii wajji dubbanne takka qabna naaf inni. Ergama keenya hin baane garuu lafatti hin dhiifne akka seenaa Shee Bakriitti numa soqsoqne malee ariitiidhaan hin fiine fuulduranii hojjanna ummataas hubachiifne jechuudhaatu keessa kiyya jira. Naaf inninis waan godhuu qabnu nutis ni goona waajjirri sadarkaan jiru aadaa turizimii irraa kaasee bulchiinsa aanaa irraa kaasee hanga Oromiyaatti gaafin teenya Shee Bakriin kun nama akkam akka ta'e siidaan isaa jiddugala biyyaatti akka inni dhaabbatu kan isaan malu maaliif namoonni biraa namoota isaan hin geenye dhaadheessaa jiran. Dhaloonni nu booda jiran seenaa kana tiifachuudhaaf itti ciccinee wanni kana seenaa kana jechuun seenaa kanatti ciccinee akka dhaloota hunda bira ga'u asii kaanee godinaa fi naannoo qofa irratti osoo hin oolle akka biyyattiittis akka biyyaatitti akkaaniif biyyarra nu oolu addunyaafuu akka galmanuuf ta'u barbaanna jechuu fadheeti akka addunyaatittuu akkas jechuu barbaaddeeta. Waan inni nuun jeesaniin qorachuu barbaanna jechuun nuti akka reefuun darbilees jedhan waan nu dhaameetu jira jechuudha. Kanaaf yeroon inni geesse namni seenaa isaa biyyatti immoo irraa godaanu ta'an jee biyya irraa godaanan kan hangalee galaa ji'eessan waan aadaa keessa jiraati jechuudha waan isaan hayyoonni akka isaanii sun ka'an dhaloota kana qaruudhaaf jechuudha. Kanaaf yeroon inni tilmaame geessee jirti Shee Bakriin akkuma reefu jettutti hayyuu beekaa qarooma ammayyaadhaa kana dursee namooti akka itti wallaanaa ture. Ji'oogiraafii, astiroonoomii, waa'ee urjiidhaa, waa'ee herregaa aljabraa, waa'ee hogbarruudhaan taatu hogbarruu namni itti dhaqqabu hin jirre.
hogbarruu hanga ammaatti hiikaa isaa dhaloonni dhandhamateen argin bari hiikaa jecha inni gaafas kaa'ee ittiin dhaqqabne hanga ammaa dhaloonni waa hedduu takka dalagaa ture asii miti Sheek Ibrahim arma taa'ee waldee hundeeffamu waldee Maccaaf Tuulamaa keessatti nama hawaasarraa deeggarsa yeroo sanii iccitiidha sassaabii waldee Maccaaf Tuulamaatiif gumaata godhe nama yaadaan achitti abshir yaada bilchaataadhaan waldee san keessa qooda fudhate kanaaf Sheek Ibrahim ibsuudhaaf yeroon isaa yeroo guliidha tuqama malee seenaan isaan tuqamne isin dirreen akkana dhuftanii seenaa isaa caayaa inni taa'etti siidaa isaaf dhaabbate yaadannoo beet haala kanaan dhaloota ammaan tanaa hawaa'ee seenaa isaa beekuu fi kanarraa fuutanii akkanatti hawaasaaf dhiyeessuuf isinuu seenaa keessa qooda qabdan jechuudha. Kanaaf dirree TV'n TV akkam akka ta'e wannummaan isin dalaydun kun nama mul'isa. Seenaa Sheek Bakriidhaa garbaa waraabamtuun dhumtu waa'een isaa waa hedduu takka si barreessifti. Maaliif ifiif si kakaafti bar waan isa ibsinu dhabne waa'ee Sheek Bakriidhaa isa hordofne isa faana buune waan hedduu takka biyya tanaaf waan hojjetamu qabu keessatti qoodanurraa eegamu gumaata akka isuma kana waama inni jedhan ibsine as baasuuf qooda fudhannu nu taasiftanii kanaaf Sheek Bakriin naaf nama addaati khannaa caalu harabbiin nuuf kanne khannaan akkasaa kan argamne jechuudha. Kanaaf alhamdulillah jennee rabbiif galata galfanne isaafillee akka rahmata rabbi godhu jechuudha. Sheek Bakriin saphaloo isaaf akka rabbi rahmata godhu qubsumti isaa jannata keessatti ollaa nabiyaa taatu nabii keenya irratti illee nagaa ramnaa jiraatu waliin irraa jee nama khannaa addaati barsiisa amantii barsiisa waa'uma jiruuf jireenya dhala namaa kan inni irraa feen jiru jechuudha. Nama kalee jiraate arra jiru kan boru jiraachuu taa'u. Namni egaa dhalateetuma du'aa ilmi namaa inni immoo nama kalees jiru arraas jiru kan borullee jiraatu sanii kanaaf isin warri dirree TV'n arma dhuftanii miilaan karaa dheeraa kana qaxxaamurtanii as dhuftanii as waan kana hojjechuudhaaf galata guddaa qabdu seenaan keessatti waa Sheek Bakrii irra dalaguu keessaniif galata guddoon bira qabdan akka dhalata aanaa gooroo guutuutti jechuuti galatoomaa isiniin jenna. Sheek Bakriin iddoo sanirraa bakka tan amma odaan jalatti argamnu kun sababni siidaan kun asitti dhaabbateef qaba. Sababni inni dhaabbateef ani yeroo san amma barnoota xumuree hojii mootummaa waggaa tokkoffaa yeroo saniin hojii aanatti eegala. Waa'ee seenaa Sheek Bakriidhaa manguddoo irraa waan barannee fi waajjirri aadaa turizimii aanaadha. Iddoon Sheek Bakrii sabalootti laala ta'e jedhanii barbaadaa turan. Anis hojii ogguusin eegalee yeroo nagaru seenaa manguddoo irraa san dura iddoo kanatti Sheek Bakriin bahee maal akka godhaa ture. Manguddoon har'aa rabbitti araaramu lubbuun hin jiranii manguddoo tanarraa waaniin biyya tanatti gaafaan ijoollummaa irraa kaasee baradhu dhagahee fi waajjirri aadaa turizimii aanaa iddoo dhaloota isaa barbaada gisee dhufu Sheek Bakriin lagaa ol bahee caayaa as jala akka ta'aa ture. Odaa kana jala ta'aa ture. Asitti manguddoodhaan jechoota inni jechaa ture. Kan qabatamaan itti dhufnee jira jechuudha. Daandii kanaan wal qabatee daandii marra deemaa dhufne Haayile Sillaasee keessa Sheek Bakriin nama asii fi magaalaan inni jidduu qiyaase. Magaalaa daandii dhufu ta'aa jee. Daandiin yeroo sadii bahaa je'eet yeroo sadeen tara takka baheet as gahee dhaabbate je'eeti haayee itti manguddoon akkasuma dhaabbate itti dhufnee jirra. Marsaa lammadaa asiin qaareet tulluu amma garuu tana jala gabbu'eeti waggaa lama turaa je'ee jan. Osoo karaan kun hin bayini manguddoo irraa kan hin dhagee wanni san dhufeetti waggaa lama ta'e. Waggaa lama booda ka'eet magaalaa bakka tana magaalaa ta'a. Magaalaa Niimmii jedhamti. Bakka tana magaalaa hundawaa ilaan gaasii karaan bahaa jee nama yeroo san keessa qiyaase Sheek Bakriin. Manguddoon waa'ee isaa kana hedduun itti himti. Sababii sanirra dhaabbannee siidaan Sheek Bakrii iddoo dhalootaa lagasan taa'amu. Bakka inni itti barate itti barsiisaa ture karaa Ardaa Biiqaa Gandalii Giboo bakka jedhamtu achi taa'amu eessa taa'aa kayyuu gaafii uumaa turte bara 2001 jechuudha. Achirra dhaabbachuudhaan caayaa tana jala taa'ee waan inni qiyaasaa ture yeroo Haayile Sillaasee keessa achirra dhaabbachuudhaan manguddoon waan akkanaan nu barsiisaa turte waa'ee seenaa Sheek Bakrii sabaloo kanaaf wal nama mormisiisu iddoo caayaa isaa inni taa'ee itti waa'ee Oromoodhaa waa'ee seenaadhaa waan ganaa dhufu taa'u hedduu dabarse. Iddoo tanatti odaan kunis caayaa isaa waan taateef odaa fi Oromoon maal akka ta'e ammas seenaa jira. Sheeyni gaafas odaa fi Oromoon waliif maali ka jiru kana
waan beekuuf yeroo san bal'iseen barsiisu bifa hanjamaatiin bifa walolootiin Sheekh Bakriin ergaa dabarsa namoota tokko takka jalaa qabataa jechuudha. Sababa sanirra dhaabbannee waaniin gaafas anniin katabi barataa kutaa 6 7 8 gaafan turetti waan manguddoon teessee haasoytuuniin kataba bakka tana ta'uu qabaa jee anaatu warra aadaa turizimii kaanaa dhufee fi caasaa araddaa gaafas araddaa tana bulchaa jiran wal mormii isaan jidduu uumamte walitti araarsine bakka tana dhagaa bu'uuraa keenyee ziidaa kana asitti dalayne ziidaan isaa amma kana fakkaata jechuudha. Footoo xiqqoo shoroobaatu irraa dhiqe kuni waan sirraa utaa. Afaan keenya murteessee afaan Oromoo kan dura barreessee barruu dhabuun afaan saba isaa yaachisee hunkura barnoota saba irra nu dhaalchisee. Kannaa Rabbiin Oromoodhaaf kanne hayyuu qarayyoo qaraa kan insoon isaa fagoo gartu waa malee hin jenne waan sun jechuun eenyummaa isaa akkaan itti ibsuun dhabee qarayyoo qaraa kana nama qaraa ture yeroo diddaa gabrummaa san keessa taa'ee dhaloonni kun waan isaan maluun arganne Oromoo qofaa namni baay'ina ulaagaalee silaa bilisummaadhaan malte guute garuu wanni takka qoftiin gara isa nyaattee riba isa dhorkite maal akkuma waloloo isaa keessattuu dubbatamutti jechuudha. Republika taatee turuun sii dhugumaa garuu fafni isaanii dhabuu qalama waan jiru san qalama qabaachuu qabdi jee yeroo namni lubbuun namaan itti baatu jechuudha. Yeroo sanitti akka reefuun tana seenaa keessatti obboleessa Kiyyaal waan ibsatti roorroo jabeenya keessa biyya irratti barreessuu turan waan kan itti yaadee qubee shaaldaa kana hojjete namoota hedduu karaa adda addaatiin gabrummaa tana jalaa Oromoo baasuudhaaf yookaan bilisoomsuudhaaf royiniin itti taphachaa ture hawwisoo karaa itti tapha fakkaasanii ergaa itti dabarsaa turan waloloo keessatti jecha dhooysee akkinni itti barreessaa ture tilmaama yeroo hanganaa booda waan akkanaa tahaa waan akkasiitii booda kanaa jire jee tilmaama inni itti nama kararra kaayaa tureetu jira jechuudha. Yeroon isaa sun amma gahuusiidha akkuma obboleessa Kiyyareef kaasanitti ifatti namatti garissa namoonni seenaa isaa beekan kadarasaa ta'an amma dhibbatti itti amannee jirra yeroo inni nuu kaasan geessa kajoo jechuudha. Kanaaf gaafii takka na keessatti uumte wanni sun jechuudha. Sangaa anilleen asiin ayaamee gaafa san goota jira. Hoggaan itti dhaqu lolli Soomaaleedhaa san nurratti walumaanuu dhufee gartee gaa istiimaarri gaafa san mana keenya hunda gubee barbadeesse achirraa dura keessaa sheekkootiifa isaanii biyya kakaasee uummanni kaan humaan beekuu je'eeti ajjeesuudhaaf qaluudhaaf barbaade jechuudha. Akkasitti ichi deemee fuudhanii akkasitti karaa meettoo kanaan asiin karaa booranaatiin akkasitti hargeysa galuu danda'e jechuudha. Nuti faa warra karaa meettootiin hariiroo jedhanii achirraa dachaane isaan Soomaalonni akkasitti dhufee fuudheeti. Soomaaliin cinaa tokko waan falamna keenya faa jetti. Kun dhubleedha gurguraa keenya faa jetti. Ammoo inni waa'ee isaanii tokkollee kaa'een beeku waa'uma Oromoo malee. Akkasitti dhufanii fuudhanii taarika irraa barreessine jedhanii kuchiisan jechuudha hargeessatti. Akkasitti gaachumatti duuti gaatti dhuftee achirratti hargeessa san cinaadhatti bakka takka maqaa siinii irraanfadhanii achitti awwaalame jedhan. Afaan Oromoodha caalaa afaan hundaa Afrikaadhaaf turee baay'inni loqoodha siinii barreeffame qubee shaaldaa siinii barreeffame qubee shaaldaa. Nama jiruudhaan nu fakkaatu nama afaan keenya dubbatu nama nu cunqursin nama nu fakkaatu Oromoo hundaa Oromoo qofa odoo hin ta'in ollaan keenya illee afran qalloodha jenna. Namni afran qalloo hin ta'in namarraa dhalatee nama gurguru kunas nasiib bilillee dhabne kan duru meeqatu qomoo daldalaa orma gabbara yooma fedhuutiin baratii ammas jarana daldala garba masirni gurraacha na dhiige dhufa kate meeqatu didee bargamaan bahee baqate darri wal qaxee dhigicha namni wal shakke mal barrakkasii koodee wal danqee daldala garba meeqatu qomoo saba kaa nyaate gurgure
dubbannu dhugaa dharatu kuffisa bulee daldalli garbaanu gahee dhiisi kan duru. Biyyee diimtuun biyya doofaan qabsoo qabe jala ciisee iyya argee irraan baafneetu nu diliitiyyaa.